Addee Kuullanii jaallataa afeerraa keenya simattee keessummaa sagalee Ameerikaa waan taateef hedduu galatoomii baga nagaadhaan dhufte. Na afeeruu keetiif baay'ee galatoomii addee Tuujubee. Sanatiin Yuunaayitid Isteets xumura torban darbee haadha murtii yookaanis haadha seeraa Ketaanjii Biraawun Jaaksaniin mana murtii muummicha Yuunaayitid Isteetsiif murteessituu akka ta'aniif muuduun isaanii yaadatama. Inni kun Ameerikaadhaaf maali Kuulani? Judge Ketaanjii Biraawun Jaaksan dubartii gurraattii jalqabaaf murteessituu mana murtii muummicha Ameerikaa gochuun muuduun seenaa guddaadha. Bara 233 keessatti dubartii gurraattiin iddoo murteessaa kana irratti muudamte. Kun kan argisiisu biyya Ameerikaa geeddaramaa adeemuu isaati. Garuu takki Ameerikaan gara boodetti deemti. Torban darbee yookaan xumuruma torban darbee keessa guyyoota 3 sa'aatii dheeraadhaa fi ennaa hiiriinsiin sun yookaan dhuga ba'umsaaf ennaa sanatii Yuunaayitid Isteets duratti dhiyaatanii gaaffii barbaachisaa hin taane gaafataman kanneen jedhanii komee dhiyeessan jiru. Ati egaa ogeettii seeraati. Inni kun ija seeraan attamitti ilaalama Kuulanii? Dhugaa jetta Senaatarii Republican tokko wanta gaafatamuu hin qabne gaafachaa turanii. Kuni akka isaan loogii sanyii yookaan racial bias qabachuu isaanii mul'isa. Wanta isaan gochuu barbaadan Judge Jackson akka yakkamtoota birraa akka dhaabbattu akka isii nama gurraachaa fi dubartiif loogduu godhanii akka isii barumsa critical race theory ka jedhamu gargaartu godhan. Garuu kun hundumaa dhugaa miti. Akkasumas senatoroonni gaaffiin imaamata gaafachuun barbaadan. Garuu haadha murtii fi abbaan murtii imaamata irratti yaada kennuu dhoowwadha. Isaanis seera hojiitti hiikuu malee imaamata hin qopheessan. Kan qopheessu Koongiresii. Haa ta'u malee hearing isaanii irratti akka gaariitti deebiste. Egaan filatamuun haadha murtii Jaaksan bulchiinsas haa ta'uu mana murtiis haa ta'uu caasaa Yuunaayitid Isteets keessa jiru hundumaa keessatti jijjiirama akkamii fida jettee yaadda yookaan Ameerikaan filatamuu isaanii kana keessatti dhaloonni borii egereen Ameerikaa abdii maalii itti hora filatamuun isaanii kun? Isin nama hedduu jajjabeessiti. Inspirationiif taatiif nama hedduuf. Nama ka Ameerikaa keessaa fi biyya lafaa hunda jajjabeessiti. Akka isaanii abjuu qaban hojii irra oolchuun isaanii kakkaasa. Keessumaa warra gurraacha baay'ee jajjabeessa. Kun gurraacha Ameerikaatiif akkasumas gurraacha hundumaatti milkaa'anii jajjabeessa. Akka isaanitti milkaa'anii fi jajjabina ta'aaf jechuudha. Egaan dhumarratti akka lammii Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa keessumaa immoo akka nama maatiinsaa Afrikaa irraa dhufetti filatamuun yookaanis immoo milkaa'inni Jaaksan kun yookaan haadha murtii Jaaksan kuni si'iif maal sitti dhageessisa? Ani baay'een gammadee dubartii gurraattiin iddoo guddaa akkasii irra ga'u isiif. Inni kun immoo gurraacha Ameerikaatiif warra biyya kan biraatti dhufnes jajjabina guddaadha. Isin dubartii gurraacha hunda fakkeenya taati. Warra hojii ogummaa adda addaarratti warra bobbaaneefis warra biyya alaatiin dhufneefis hundumaa keenya fakkeenya guddaadha. Bara baay'eef cunqursaa guddaan uummata gurraacha Ameerikaa yoo gaheeyyuu wal'aansoo jijjiirama fidanii jiru. Addee Kuullanii jaallataa ibsanuu kennuuf keessummaa sagalee Ameerikaa waan taateef hedduu galatoom.
Baay'ee galatoomii adde Tujubee na affeeruu. Thank you so much for inviting me. I appreciate it.